بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتنا بلي وانكيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله أرى اللي فيديو هرا ولدت ديبين الحمد لله أرى ورا هيدين كنا نقوقو نقوقنشأو وسر هيدي كنا قبرا نقوقنشأي نكأو سنراني نقرر في فرماتا يسافتا وقبضت دفجرا هذا جما فيديو ديبين اندرتي وري فيديو كنا فارو تاتن سبسكرايب وتشود أنقرماتي كيا إذا أما ملتو نوتيفيكيشن اللي تقو هنا الرانفتنا كفيديو هارا وقدي سندا في سنبرا لقبوان تأفي ورا مدورا نافقوتني نفانا ترتنمو غلطوما غلاني كيسان قدادا كانو من نفانا تراسنين جرا دبتا كانو وجدتشورا فونتنا برباچ سوكو مسيط ارغتان كوني سكاري كميون تاا كوني سي لومي بشاني ساتو نبرباچ سا كوني اللين دايما سدين مكانتو نبرباچ سجدتشورا لومي فوديتي اغا سكارا كان اول كيسا مكودان نغاو تقما توكو بشان ساتي چونفا لومي نكم هندي كنيو بينو انتي اوكسيدانتي انتي باكتيريالي دالي غوغا كينكا سنغبارتي غوغوغينو دي كان ديكينو راكاسا هنقلقليسا دايميلي اكاسومينيلي انتي باكتيريالي دا فيتاميني فولي اوف كيسا قبا hidhi kenna laaffisee moisturize godha hin dhiqa hin qulqulleessalle hidhi gurraacha eefillee nu gargaara jechuudha. Sukkaarrillee akkasuma bakka nugu gurraacha illee nurraa dhiqa sammalee gogaa kenna ka quncee nurraa ka'esanii qulqulleessee gogaa kenna ka du'e san nurraa kaasa jechuudha. Akkanatti sirritti wal keessa makee wayita inni wal keessa seene sadeen isaatiyyuu dibadha. Hidhi kenna akka malee laaffisee bareecha kinoo kana fakkaata. dibata sinna garsiisa no dinki ya qulqullu kana umata kas dura hindi banne wanta walitti reef hojjanne san akkanatti fuune hidhi kenna sirritti rigne jechuudha sirritti masaaji goona oo xiqqaate aga daqiiqaa lama sadii takka kan sirri masaaji goone akka gogaan gubbarratti du'e irraa nuuf ka'uuf ammas hidhiin kenna akka gurraacha'ee jiraatu ta'ee sirritti dhiqee qulqulleessuufi akkasitti dibanneeti haga daqiiqaa 5 teenna ani kana guddaallee fayyadamu wayita hidhiin akkana na goggogu yeroo takka dibadha hidhiin na goggoge gogiinsa sanarraa kaasuuf itti fayyadama malee hidhiin kiyya badaa gurraachaallee miti gara diimaatillee miti jidduma kana jira hin jaalladha akkanumatti natti tola uumamoo kiyya jechuudha wanta na gurraacha hin qabu garuu gogaan kiyyoon irratti du'ee hidhiin na goggogee jedhu haala kanaan akkanatti wanta kana dibadhee ofirraa kaasa akkanatti turre aga daqiiqaa 5 dhiqanna erga dhiqannee booda wanta hidhii kenna nuuf laaffisu wanta akka baaziliinii ta'e yookaan chaapistiikii ta'e yookaan qibaatii akka olive oil kokonaatii kama mana keessaa qabnu qaama keenya laaffisuudhaaf itti fayyadamnu isa akka gubbaarraa nu goggogneef irra dibannaa hidhiin kenna laafee maashaallah bareedee nu eega ani baaziliinii fayyadama yeroo hunda wayita gadi bahu qofa yeroo takka chaapistiikii faa fayyadama malee vaaziliinii fayyadama hidhii kiyya laaffisuudhaaf kana malee hidhii laaffisuudhaaf ka beekamu tokkoffaan ka wanti isa gahu hin jirre waanuma fedhayyoo dibataniyyuu ka wanti isa gahu hin jirre vaaziliiniidha. Vaaziliinii akkuma fedhayyuu yoo ta'e wanti isa gahu hin jiru halkan yeroo rafnu hundayyuu fuunee vaaziliinii hidhii kenna kanarra dibannee yoo ka rafnu ta'e ganama hidhiin kenna laafee nu eegaa wama takka nurraa hin goggogu. Scrubire hojjanne san torbee keessatti yeroo takka lama yookaan torbee lama keessattuu yeroo takka itti fayyadamne nugaa guddayyuu nu barbaachisu jechuudha. Irra guddaa vaaziliinii kanaaf fayyadama wanti vaaziliinii caaleen jiru halkan dibannee rafnee jennaan ganama hidhiin kenna lallaafee bareedeen nu eegaa nurraayyuu hin goggogu kana siniin jedha. Ammas dabalataanis halkan wayita rafnu vaaziliinii kana harka kennaaf miila kenna yoo ka dibannee ka rafnu ta'e miila kenna faa dibannee kaalsiitti kenna yoo ka rafnu ta'e ganama miilli kenna laafee bareedeen nu eegaa harka kenna guyyaa hojjetaa olleenis ganama laafee moisturaayizii ta'ee nu eega nu goggogu jechuudha. Dabalataan irra isinii buusa inuma beeytanii vaaziliiniin ka diqqeennumarraa nu guddise isinuma yaadachiisuufi kana fakkaataa yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatinaa obboleewwan keessaniifillee share godhaa akka isaanillee irraa fayyadaman yoo isin jaallachiise yoo gaafii qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaawwamma sinirraanfatina akkanuma nafaana turaa isiniin jedha aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.